amma kana deebi'anii caasaa satiin jaarratanii Eertiraadhaa fi faannoodhaa fi TPLF fi mootummaa federaalaa dha'uudhaaf afaan kaachuu jiran jechuun kun mirqaan gartee ol kan mootummaa dha'uudhaaf. Hojjettoota daawwattoota keenya kanaala YouTube kan Barkoo Miidiyaa subscribe godhaadhaa, like godhaadhaa, share godhaa, comment godhaa yaadaas nu kennaadhaa. Wal biraan gaa nu hordofaa. Hojjettoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo miidiyaa keessanii hordofaa like subscribe godhaa isin jenna hedduu galatoomaa. Arantana waa'ee irraa dubbannu waa'ee gartee nageenya haala biyya keessa jiru irraa dubbanna. Gama kaabaa kana maaltu mudate waan jiru irraa dubbanna. Gama kaabaatti rakkoon dhalattee waggaa toora waggaa afurii lakkoofsitee jirti. Eega gartee jeequmsi deemu jiru. Gartee waggaa jaan kana eega gartee mootummaan jijjiiramee dhufee Abiyyaan qabate kana rakkoon gama kaabaatu deemu jirti. Naannoo Amaaraa keessa waraana jira. Naannoo Tigraayis gartee waraana seentee waraana san gartee walii galtee godhamee dhaabbatee ammallee walii jiru hedduu ulfaataadha. Dhiyeenya kanatti immoo waan haaraa ta'e wanni haaraa taate maal yoo jettan mootummaa federaalaatu mootummaan Eertiraadhaa TPLF fi faannoo wajjin ta'ee na waraanuuf deema jee himannaa dhiyeesse. Himannaa sana immoo ragaa qaba mootummaan ragaan inni dhiyeeffate gartee mootummaan akka mootummaatti wanni hordofuutti jira jee dhiyeeffate qabxiilee kaasee qaba. Kana gubbaan ammoo jeneraal Saadiqaan dhiyootana miidiyaa tokko wajjin dhufti taasisen wanni san akka dhugaa taatee akeekee wanni sun gartee waan sirrii akka taatee as baase TPLF fi Eertiraa wajjin wal taate mootummaa federaalaa dha'uu akka barbaaddu faannoo wajjin wal taate mootummaa federaalaa dha'uu akka barbaaddu kaase wanni kun ammoo dhugaadhaan isaan ni baasaa waan jiru nannu ilaaluu qaba. Eega gartee waliigaltee araaraa godhanii biyya South Africaatti waliigaltee araaraa godhanii galan booda hanga ammaatti wantoonni gaafa san godhamuu qaban jiran takka illee hin godhamne buqqaatonni warri qe'ee isaanii irraa buqqee gartee sharaa jala jiru tokko illee qe'ee isaaniitti hin deebine. Kana malees waraanni gaafa san gartee TDF jedhanii waraanni gartee Tigray Defense Force jedhanii warri gaafa san waraana keessa ture deebi'anii akka gartee kun jireenyi siviilitti deebi'u jireenyi isaatti deebi'u haa godhamuu jedhanii hin godhamne tokkoon isaaniitu gartee hanga tokko godhamee akkasitti tafe isaan sun guyyaa torban dabran kanaaf guyyaa shaniif moo kanaatiif hiriira ba'aa jiranii isaan san gartee jireenya keenyaa jijjiiramuu bakki itti mana ijaarannu mana jireenyaa hanuu kan namtu maatiin keenya rakkoo keessatti warri miidhamni isaa gargaaramnu ta'ettu gaafii kaasanii jechuudha. Gaafii isaanii sadii mootummaan yeroodhaa bulchiinsa yeroo Tigraay labsii baasee labsii saniin gartee faayidaa adda addaa isiniif goonaa laftiin isin kan namtii caasaa mootummaa adda addaa keessatti fi caasaa gartee dhuunfaa keessatti illee akka hojjetan isin goonaa waan jiru kaasee fi sanatti irraan tana furmaata harkatan jechuudha. Kana wajjin wal qabatee mootummaan Eertiraa eega gartee mootummaa federaalaa Itoophiyaatti wajjin wal dhabbii ka'ee seenan booda turanii jiran. Wal dhabbii kana immoo sababa seenanii eega waraanni naannoo Tigraay dhumatee booda faayidaan gartee waliif fiddee mootummaa federaalaa fi mootummaa Eertiraa kana wal afaan dhufanii wal diina wal godhatanii diina eekuma fira jedhanii gartee duraan Finfinneettis Asmarattis wajjin loqachuu eegalanitti immoo deebi'anii diina wal godhatanii walii baalaa gaara ta'an. Amma kana deebi'anii caasaa satiin jaarratanii Eertiraadhaa fi faannoodhaa fi TPLF fi mootummaa federaalaa dha'uudhaaf afaan kaachuu jiran jechuun kun mirqaan gartee ol kan mootummaa dha'uudhaaf. Kana mootummaan gartee ofirraa arkee warra gartee duraan manguddummaa hedduu taa'ee fi warra gartee isaanii walitti dubbate Geetaachoo Raddaa wanni jechaa ture maan dura jeneraalota gartee saamanii uummata saaman kan gartee jeeqa isaanii itti gaafatamuu barbaade kan qabeenyi saaman san deebisuu barbaanneetu maqaa uummata Tigraayin gartee lola deebisuu barbaadaa jee hedduu isaan kana balaaleffachaa ture. Isaan keessaa jeneraal Migiree fa'aa warra jedhanii jira jeneraalota gartee gurguddoo. Jeneraalli ammaan tan aangoon ta'an namtee Taaddaseen kunis gaminni jiru gama Dabalasi Oonfaadha jechuudha. TPLF gama lamatti adda baatee gama lamaan keessatti gartee gama Saadiqaan fa'aa gama Geetaachoo kana fa'aadha. Warri kun duraanis warri TPLF keessatti gartee akka guddaa qabu miti. Warri gamana deebi'an kun ammoo Sabaatii fi Federa Warqii fa'aadha. Sabaat fa'aadha. Dabalasi Oon fa'aadha. Jeneraal Migiree fa'aadha. Taaddasee warra fa'aadha. Warri kun warra gartee TPLF malee Tigraay keessatti gartee qaamni olaantummaa qabu. Qaamni bulchiinsa caasa bulchiinsa gartee wantoota jechuu danda'u
bakka bu'oonni uummata Tigraay nuyyee warra amanu warra gartee qabeenyaa fi waan ta'uu gartee harkaa qabaachaa ture warra gartee falaas quraasii jaansanii gartee warra murree murteessu turanii isaan saniitu ammallee murree murteessinaa aangoo waliin lakkifnuu jedhanii aangoo irratti illee wal lolaa turan jechuudha. Isaan kanaatu ammallee ifiif gartee gama nagayaa deemanii uummata filannoo uummataa gaggeessanii uummatatti aangoo kanurra irra dhumanii gartee waan feete kasaaraan feetaa dhuftu jedhanii argachuu barbaadan jechuudha. Kanaatu deebi'ee gaafii uummataaf fakkeessuudhaaf lixa Tigraay uummata deebifna jedhanii Eertiraa wajjin wal taanee sanii wal taanee faayidaa uummataaf fakkeessanii jedhanii Jeneraal Saadiqaan waan dhugaatii jechuudha. Faannoo wajjin wanta wal ta'anii mootummaa dhawoo taate malee lafa gartee Amaarirra jiru jira lafa silaa naannoo Tigraay turte tan Amaarirra jiru jira lafa san irratti akkam wal dhabuu dhabanii diina kiyyaa fira kiyya waan jirnu qabatan fakkaatti malee silaa gartee faayidaan isaa waliif iddoo jirtu jechuudha. Tipelee fi faannoon silaa waliif diina. Amma durallee gartee Jeneraal Dabratsiyoon dubbatee Dr. Dabratsiyoon dubbatee faannoo wajjin gartee nuti nagaan jiraachuu barbaannaa uummanni Amaaraa fi uummanni Tigree gartee diina walitti ta'uu qabu dubbatee jechuun gubbaa raguu dubbatu gartee waa'ee uummataati malee tumsa isaan uummatanii jechuudha kun deebi'ee gartee mootummaa federaalaa kana duuduu barbaadan. Faannoon ammoo warri gartee humni faannoo tuni warra gartee sirna Solomoonawaa gartee impaayera dursan deebisuu barbaadu amantii tokko afaan tokko aadaa tokko qajuusan jechuudha. Sirna san deebisuu barbaadanii jechuudha. Warra kanaatu lola jira jechuudha. Amma gama naannoo Amaaraatiinis hedduu lolli kana mootummaa federaalaatis hedduu booji'anii mootummaa federaalaatis hedduu booji'ee waan waliin bu'iinsa kun guyyaa irraa gartee rasaanya kan daawwamne oolu jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessas haalli kanuma jira. Gama hundaanuu wanni kun ammoo faayidaa tokko qabu miidhaa malee jechuudha. Gama hundaan biyya miidha. Qawween dhaamtu qabeenya biyyaati. Wannummaa loojistikiidhaa wanni hundinuu qabeenya biyyaati. Biyya tana irratti wanni hundinuu baataati jechuudha. Naannoon Amaaraatii fi naannoon Oromiyaa naannoon Tigraay jechuun naannoon Oromiyaa bal'inaan naannoo tokkoffaadha. Baay'ina uummataatiinis naannoo Amaaraa lammaffaa naannoon Tigraay sadaffaa. Naannoowwan gurguddaan biyyaa kun haala nageenyaa yaachisaan haala isa jiraatan guddina biyyaatiif wanni isaan silaa gumaachan kun ni hir'ataa jechuudha. Yoo biyya haatuma gartee dinnee malee huboomu namni hundinuu ifaan beeku qabu jechuudha. Naannoon kun osoo nageenyi jiraatee naannoon kun oomishee waan danda'u gartee qonnaanis industiriidhaanis daldalaanis sirriitti hojjetanii guddina biyyaatiif gumaacha guddaa gumaachuu qabaa danda'a jechuudha. Dura immoo gartee biyya gumaachuu san dura nageenya qabaachuu dura kanaaf nageenya sun qabanitti immoo wanni biyyaa gumaachan hin jirtu nageenyi sun akkaan barbaachisaadha jechuudha. Gama lachuutiin gama hundaanuu jechuudha naannoo gama gartee mootummaatiinis warra gartee mootummaa mormuutiinis osoo nageenyi bu'ee uummanni nagaan bobba'ee galee kan barbaachisaadha jechuudha. Faannoo wajjin akkamitti dirii kan waliin hin beeku hedduu natti ulfaata akka gartee ilaalchi isaanii ilaalcha gartee tursan ilaalcha mootummaa Solomoonitti ta'an gartee warra Solomoon irra dhaallee nuti gartee warra mootiitti hajuusan ilaalcha san deebisuu barbaadan amantii tokko aadaa tokko afaan tokko warra juusanii biyya tana irratti wanni hundinuu baataati jechuudha. Naannoon Amaaraatii fi naannoon Oromiyaa naannoon Tigraay jechuun naannoo Oromiyaa bal'inaan naannoo tokkoffaadha. Baay'ina uummataatiinis naannoo Amaaraa lammaffaa naannoon Tigraay sadaffaa. Naannoowwan gurguddaan biyyaa kun haala nageenyaa yaachisaan haala isa jiraatan guddina biyyaatiif wanni isaan silaa gumaachan kun ni hir'ataa jechuudha. Yoo biyya haatuma gartee dinnee malee huboomu namni hundinuu ifaan beeku qabu jechuudha. Naannoon kun osoo nageenyi jiraatee naannoon kun oomishee waan danda'u gartee qonnaanis industiriidhaanis daldalaanis sirriitti hojjetanii guddina biyyaatiif gumaacha guddaa gumaachuu qabaa danda'a jechuudha. Dura immoo gartee biyya gumaachuu san dura nageenya qabaachuu dura kanaaf nageenya sun qabanitti immoo wanni biyyaa gumaachan hin jirtu nageenyi sun akkaan barbaachisaadha jechuudha. Gartee mootummaatiinis warra gartee mootummaa mormuutiinis osoo nageenyi bu'ee uummanni nagaan bobba'ee galee kan barbaachisaadha jechuudha. Faannoo wajjin akkamitti dirii kan waliin hin beeku hedduu natti ulfaata akka gartee ilaalchi isaanii ilaalcha gartee tursan ilaalcha mootummaa Solomoonitti ta'an gartee warra Solomoon irra dhaallee nuti gartee warra mootiitti hajuusan ilaalcha san deebisuu barbaadan amantii tokko aadaa tokko afaan tokko warra juusanii jechuudha isaan kun. Isaan kana hojii akkamitti akka gartee marii gootee araara fidduu hedduu natti ulfaata. Garuu ammoo ilma namaatii gartee isaan keessaa yaada gartee fooyyee namni qabaatu dhabamuu jeetii yaada wajji mari'achuun dirqama mataa jechuudha. Maaliif jennaan biyya tana keessa eega biyya tokko wajjin jiraanne eega lammii biyya takka taane dirqama gartee waraana qofatti deemuu qabnu jechuudha. Yoo filannoo dhabne malee. Kanaaf araarri kun ammoo barbaachisaadha. Gama Oromiyaatiinis hedduu akkasii barbaachisaadha. Dirqama gartee araarri bu'uu qaba. Arraaf ammoo wanti xiyyeeffannee gartee waa'ee habaa waan taateefin naannoo Amaaraatii fi gartee Tigraay kaasee
naannoo Tigraayitti wanni gartee deemu jiru kuni ba'aa biyya teenya irratti baatee jechuudha. Misoomni silaa biyya teenya kanaaf galiin galtu gibirri silaa biyya sana irraa galu naannoo sana irraa galu hafee biyya irratti ba'ataa jechuudha. Naannoo Amaaraatti akkasii lola keessatti ba'ata. Oromiyaa gartee naannoo adda addaa keessatti akkasii ba'ata. Kun deebi'ee naannoo teenya keessaa Harargee fa'aarratti Oromiyaa keessaa Harargee fa'aarratti gibirri gartee dachaa lamaa sadiin yeroo lamaa sadiin maa deddeebi'ee kan guuramu ta'e jechuudha. Baasii adda addaa uummata irraa kan guuramu ta'e gargaarsa adda addaatiin jechuudha. Kun waan gartee galiin naannoo sanirraa dhabamteef jechuudha. Kanaaf naannoo sanii fi naannoo sadiin gurguddoon biyya keessa jirtu kun osoo gartee galii irratti xiyyeeffatanii misooma biyyaatiif gartee gumaacha godhu jiraatanii haalli gartee naannoo adda addaatti gartee makiinaa dhaabanii guyyaarraa galii guuran kun hundinuu milishaan deemee godhu kun hundinuu jiraatu ta'a jechuudha. Barkoo miidiyaa keessan kana guddisuun ammoo dirqama keessanii miidiyaa keessan laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan guddisaa.